Ashamaa jirra jirtuu hordoftootaf kabajamtoota wabii tiyuub nageenyi koo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u jecha. Egaa warri chaanaala karaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuutiin ni jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Egaa immoo gamanumaan har'a waa tokkoo fi yaada tokko isiniif qabadhee dhufee waan argeerraa jechuudha. Egaa lafti irra deemamaa jiru kun akkuma argitan lafa dhakaa yookiis ashawaa yookiin dhakaa wanta fuula namaatti hin tolle wanta yoo irra biqilchan hin magarre jechuudha. Baay'ee kan nama jibbisiisudha jechuudha. Iddoon kunis immoo iddoo ani itti argamu otoo hin taane biyyan keessa jiraadhu yaa walumaa gala maqaa isaati. Biyyoonni Arabaas ta'ee biyyoonni kamuu akkaataa kanaan jiru jechuudha. Lafa kiiloomeetira baay'ee deemnee dhufne jechuudha iddoo kanaan dura. Garuu wanta zabe keessaa tokko marga tokko argina jechuudha. Dhugaa Waaqayyo lafa baay'ee deemnee dhufne fuuldura isaallee deemsa baay'eetu hafe jechuudha. Kana gidduutti margi tokko hin jiru waan baay'ee barbaadaa jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Egaa maal jechuutiin barbaade asirratti biyyi keenya Itoophiyaan yookiis immoo Oromiyaan akkanatti deemsa akkanaa kana gaafa deeman lafa akkanaa kana gaafa irra deemanii biqiloonni ishee goodawwan akkanaa kana keessa loontu faffaca'eedha. Marga babbareedaa qaba ture. Garuu biyya Ormaa ilaa akkuma argitan kana jechuudha. Oromiyaan biyya baay'ee bareedduu, biyya baay'ee margaa fi bishaan guutamte jechuudha. Egaa Oromiyaan akkuma argaa jirtan kana waan baay'eedhaan magaalaa baadiyyaa ishee keessa gaafa deemtu yoo barbaadde loowwan argita, marga babbareedaa argita jechuudha. Biyyoonni gargarii garuu akkuma argaa jirtan kana dhagaa, simintoo bakka wanta yoo waa irra facaaste marguu hin dandeenye akkuma dura dubbadhe. Egaa iddoo kanatti maal jechuutiin barbaade biyya qabna. Biyya bishaan gahaa qabdu qabna. Akkasuma biyya marga gahaa qabna jechuudha. Marga uumamaa bishaan uumamaan dhufe marga uumamaa biqile isa yeroo guyyoota keessa irratti wantoota garaagaraatiin irratti dhaabame osoo hin ta'in uumamaan kan dacheen biqilchite marga baay'ee qabna. Oromiyaan baay'ee lalistuudha. Garuu mootu sanuma keessattuu dhaloonni hojjetee jijjiiramu maaliif dadhabeedha gaafiin koo. Biyyoonni Ormaa lafa akkanaa kana keessa jechuudha. Lafa akkanaa lafa margi keessaan argamne kana keessattiyyuu hojjetanii jijjiiramani. Nuyyuu biyya isaanii kana kan dhufneef hojjennee jijjiiramnaaf gara biyya isaanii kana dhufne. Garuu qabeenyi isaanii haga Itoophiyaa sana miti. Margi lalistuu miti. Qilleensi akka Itoophiyaa sana miti. Garuu isaan nu caala jijjiiramanii jiru. Kuni maalirraa ka'e jedhee gaafan yaadu dhaloonni keenya sammuudhaan yaadanii waa babal'isuu, waa xiinxaluu dhabuudha. Kanadha wanti gannu deebise jechuudha. Kanaaf biyyoonni Ormaa akkuma argaa jirtan kana dhugaa Rabbii marga takkitti barbaadeen dhabeen. Biyya keenya keessa naannoo akkas babal'atee jiru kana horiitu keessa faca'ee, oolan keessa facaatee, re'een keessa faca'ee bakka baay'ee namatti tola. Kuni garuu daaraa bakka wanti tokko faayidaa hin qabu natti fakkaata gama kootiin. Dhugaa dubbachuu fi Oromiyaan keenya waan hundaan badhaatuudha. Bishaaniin badhaatu, margaan badhaatu, jiitu, magariitu. Wanti isheen dhabde tokko hin jiru. Garuu dhaloonni keessatti sammuun yaada jijjiiramuu dhabuu ishiitu biyyoota kaanii gadi nu deebisee nutillee akka gara biyya Ormaa dhufnee Ormaaf galaa taanu kan nu taasisee itti yaaduu dadhabuu keenya. Waan qabnu waan xiqqaa sanarratti hojjechuu dhabuu keenya. Otoo waa gadi facaasne nu marga nu biqila. Dhugaa dubbachuuf bunni garagaraa, bishaan garagaraa biyya keenyarraa miti kan biyyoota Ormaatti fe'aman. Nuti maal dadhabnee sammuudhaan yaaduu, waa xiinxaluu, waa oomishnee baasuu sanadha kan nu dhibe jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf biyya ofiitti deebi'anii otoo dachii abbaa ofii irratti waa biqilchanii waan guddaa waan ajaa'ibaa gochuu danda'u jechuudha. Isaan kanarrattuu biyyi akkanaa waan biqilchine waa biqilchuu hin dandeenye kanarrattuu waa hedduu hojjetanii biyyoota qaroome ta'anii jiru. Nuti immoo dhugaa dubbachuuf baay'ee dhugaa Rabbii baay'ee tokkoon yaada jechuudha. Maaliif biyyi keenya jijjiirama dhabe?
otoo waan hundaan guuttee jirtu, otoo loowwan babbareedaa qabdu, otoo marga babbareedaa qabdu maaliif jijjiiramuu didde biyyi keenya? Gaafii guddaa natti uume. Egaa deebii ta'a jedhee kana yaadesi gaafii kana of gaafadhee deebii kana laadhee dhaloonni keenya sammuun yaadee yookiis immoo waa xiinxalee waa oomishuu dhabu akkaataa itti fayyadama dhabuu isaanii inni biraa nagaa dhabu walii walumaa wal loluu sana natti fakkaata. Egaa obboloota koo Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa godhu. Biyya keenya tuffachuu hin qabnu dhugaa dubbachuuf taananii biyya Oromaa bira teenyee biyya keenya akkasii Itoophiyaan akkasii Oromiyaan akkasii jechuu hin qabnu. Biyyi keenya dhugaa dubbachuuf waan baay'ee qabdi. Biyyoota Oromaa keessa baadiyyaa isaa keessa deddeemanii yoo ilaalan baay'ee nama jibbisiisa. Garuu biyyi keenya baadiyyaa isaa keessa gaafa deemtu baay'ee sitti tola. Wanta ija keetti tolu waan gaarii argita jechuudha. Kanaaf jennaan Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa godhu. Hunduma keenya biyya keenyatti nagaatiin nu agalchuu isiniin jedha. Egaa biyyi keenya dhugaa dubbachuuf wanti isheen dhabdeen jiru loon guutee jira. Kana jedhee ibsuu hin danda'u. Wanti ittiin ibsanillee akkasuma nama dhiba jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee biyya keenyatti yoon galee maalan hojjedha maalan godha. Dhugaa rabbii hojii baay'ee hojjetama biyya keenya keessatti maaliif jennaan waan hundaan guutuudha. Wanti isheen dhabde tokko illee hin jiru. Wanti dhabamee keessaa garuu dhaloota sammuu yaadee waa oomishee waa biyya isaa irratti hojjetu dhabame jechuudha. Kanaaf asirratti maal dubbachuun barbaade egaa biyya gahaa qabna biyya bareeda qabna. Biyya keenya biyya ormaatiin madaalchisuu hin qabnu. Biyya keenya kabajachuu qabna. Bakka deemnutti biyya keenya xiqqeessuu hin qabnu. Hammaan biyyatti galee Oromiyaatti galee Itoophiyaatti galee maalaaf fayyada? Maaltu jira? Maalan hojjedha jechuun nurraa hin eegamu jechuudha. Biyya keenyattis yoo galle waan hojjennu baay'ee qabna. Dhugaa dubbachuuf waa baay'eetu nuuf galee jira jechuudha amma. Kanaaf biyyi keenya biyyoota kaan caalaa jaallatamtuu ta'uu fi kabajamtuu ta'uu qabdudha. Waan arge keessatti jechuudha. Waan hundaan ilaalee wal madaalchisee jechuudha. Wanta isheen dhabde tokko illee hin jiru. Dhaloota walii galuu fi dhaloota sammuun yaadee waa oomishee waa tokko uumee waa hojjetu dhabuurraan kan ka'e tokkoffaa dhaloonni hojiitti sissinnaa'aa hojii jalqabe tokko galmaan ga'uu hin danda'u dhaloonni biyya keenyaa jechuudha. Kana hundumaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa nama hojjetee hojii isaatti biyya isaa keessatti jijjiiramu Waaqayyo nu haa taasisu. Egaa biyyi keenya dhugaa dubbachuuf biyya kabajamuu fi jaallatamuu qabdudha. Wanti biyya keenyatti hir'ate tokko illee hin jiru jechuudha. Mee ilaalaa egaa deemsa lafa baay'ee deemnee dhufne fuuldurallee baay'eetu hafe jechuudha. Garuu kana keessatti marga kan jedhamu waa tokko hin argine. Onadha jechuudha. Lafa onaa. San keessattuu nullee qaxaramnee mana isaanii keessatti hojjenna. Garuu naannoon isaanii barbadaa akkas akkuma argitan kana gammoojjii jechuudha. Kanaafiyyuu lafa keenya irratti bishaan keenya irratti waan barbaannu jechuu dandeenya. Egaa hordoftoota kiyyaa akkasiin isiniin jedha. Waan amma yeroo kanatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Egaa galatoomaan isiniin jedha. Hagayyoo na dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadhaa. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa yeroo gaarii.